Ashamaa harka fuune ijoollee Oromoo qaaliiwwan koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo dhagalan waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee akka nagaa taatan abdii guutuu hin qaba. Egaatii akkuma gaafii na gaafattan koomentii jalatti gaafii hedduunaaf barreessaa turtan jechuudha gara adda addaatini. Innaa innis maalidha fuula kan keenya baay'ee nu ciccita akkasuma immoo fuuli keenya shiif nutti jedha maali fayyadamnaat maal fayyadamti kannaan jettaniif anis sangam beeku irraa wanta fayyadamee ana fayyade isiniif gama keessanitti qooddaafan dhufe jechuudha. Sanaan dursa garuuyyuu warroonni YouTube kee subscribe gochuudhaan akkasuma warroonni jajjabaadhunaan jettanii koomentii jalatti naa barreessan karaa adda addaatti warroonni na jajjabeessartan dhugumatti guddaa galatoomaa guddaan sin galateeffadha. Akkasuma warroonni gaafii gaafattan warroonni viidiyoo kee share naa gochaa jirtan dhugaa guddaan sin galateeffadha naa galatooma. Warroonni immoo yoo aga amma YouTube kee subscribe hin godhin subscribe naa godhaan sin jedha ijoollee Oromoo qaaliiwwan koo hedduun sin jaaladha. Egaa hundi keenya yoo wal jajjabeessinedha bakka guddaa gahuu kan dandeenyu yoo wal jajjabeessinedha karaa fuulduraatti harkaafachuu kan dandeenyu waan ta'eef hundumti keessanii yoo subscribe naa gootan warra viidiyoo kana argitan innaa dhiiga Oromummaatiinis sin gaafadhan sinin jedha ijoollee Oromoo hundi keessanii subscribe naa gochuudhaan jajjabeessan sinin jedha. Warreen immoo gammaa subscribe gootan guddaa galatoomaa sinin jedha hiriyoottan kan koo. Egaatii viidiyoo narra qabadhee ta'u dhufe waa'ee rifeensaa osoo hin taane waa'ee fuulati. Obboleeyyan keenya fuulli kan keenya ni ciccita akkasuma immoo shiif nutti jedha. Kanaafuu maal fayyadamtaati maal fayyadamnu kan jettaniif jechuudha. Hagam beeku irraa viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Innis maalinni maaksii kan kuukarii jechuudha. Kuukarii yookiin immoo shoorbaa jedhama natti fakkaate afaan arabaatini. Innaa isarraa akkamitti maaksii fuula keenya hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Haala kanaan hojjedheetiin jira jechuudha. Haala kanaan hojjedheen jira. Shoorbaa yookiin kuukarii jedhama afaan arabaatiin jechuudha. Yeroo soomaa kan dhugamu jechuudha. Haala kanaan qopheessitaniin jira jechuudha. Ani haala kanaan qopheesse yeroo hedduu nan dibadha. Ani warrumaan arabummaan bira taa'utu dibata isaan irratti argeetiin kanan dibachuu eegale jechuudha. Inni baay'ee bareedaadha fuula kan keenyaaf akkasuma warroonni fuulatti shiifnu jedhu warroonni nyaata hojjennu jechuudha. Kanaaf isinillee fayyadamaati isin fayyadan sinin jedha baasii tokko malee mana keessatti argattu waan ta'eef innaa haala bareedaa ta'een akkatti hojjetanitti fayyadamuu dandeessanii haala kamiin hojjetamu immoo viidiyoo guutuu qopheessitaniin jira waan ta'eef gara viidiyootti dabarree wajjin ilaalla jechuudha haala kamiin akka hojjetamu. Kana akkuma yeroo darbee maaksii kan arruuz irraa hojjetamu hojjedhee share isiniif godheetiin jira ijoolleen hedduun ilaaltan natti fakkaata. Egaatii warri yaaltanii jettan si fayyadamu isiniif fayyadni jechuudha torbee tokko hin guunne. Kanaaf irra deddeebi'aatii fayyadamaa waan tokko ifattanii hin dhiisinaa isiniin jedha baasii tokko malee wantuma mana keessatti argannudha waan ta'eef. Kanaaf haasaa isinitti dheeressuu viidiyoon Egaatii meeshaa keenya akkasitti qopheeffanneetiin jira. Inni kun urgoo yookiin immoo isbaadii jedhama jechuudha. Afaan kanaan argitoo ta'e argitaniirtu. Inni kun immoo kuukariidha jechuudha. Kuukarii namni kamiyyuu ni beeka jedhee yaada. Shoorbaa jettee argamni jechuudha. Yeroo soomaa isa dhugan sanaadha. Garuu fuula keenya akkasuma qaama keenya hundumaa fayyuu baay'ee bareedaadha jechuudha. Inni isa kanaadhaan nuti kanarra kan hojjennu. Argaartu yaada garuu isuma kana jechuudha. Qallaadhaatti daakeen haala kana qopheessee jira isa haala daakutiin jechuudha. Akkanatti haala kana yoo dibanne fuula keenya irra waan nuti jechuudha. Xiqqoo ishee gurguddaadha waan ta'eef xiqqoo ishee ani daakeen jira. Daakee haala kanaan qopheessee jira jechuudha. Amma wanti goonu maankaa shoorbaa tokko saayina kanatti naqanne jechuudha. Sana booda urgoo keenya ni bananna. Isbaadii keenya akkasitti maankaa tokkotti dabalannee jira jechuudha. Argaartu yaada. Damma immoo maankaa sukkaaraa tokko itti qicanna jechuudha. Damma maankaa sukkaaraa tokkotti dabalannee jira. Damma erga maankaa sukkaaraa tokkotti dabalannee booda loomii yoo qabaatan jechuudha. Loomii xiqqoodhuma ishee itti gootu jechuudha. Xiqqooma ishee itti gootu baay'iftanii haala kanaan qopheeffanneetiin jirra. Wasirratti waan isin jechuu barbaadu tokko yoo isbaadii hin qabdan ta'e jechuudha. Aannan fayyadamuu dandeessu. Aannan kamiyyuu yaa ta'u aannan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Hunda isaa erga akkasitti bakka tokkotti naqannee booda akkasitti waliin dhoofna jechuudha. Erga hunda isaa walitti daaknee booda isinitti mul'ata jedhee yaada xiqqoo isheen jalaa jabaate fudhate dibachuudhaan waan hin taaneef xiqqoo isbaadiin itti dabala jechuudha.
hamma bareedaa nuuf ta'ee jira. Isin jalaa furdate isbaalitti dabalachuu dandeessu jechuudha. Maaliif fuula keenya irra taa'u waan ta'eef yoo akka malee furdate fuulatti nu kun ta'u yoo akka malee qal'ates immoo nurraa gadi bu'a waan ta'eef jechuudha. Inni haala kanaan qopheeffannee jirra. Akkuma isinitti mul'atu kana haala kanaan qopheeffannee jirra. Gatii erga akkasitti qopheessanii booda fuula kan keessan bishaanii fi saamunaadhaan dhiqattanii bishaan xiqqoolas jedhee dhiqattanii jechuudha. Fuula kan keessanii isinitti mul'ata jedhee yaada hanga tokko. Fuula keenya saamunaadhaan dhiqannee haala kamiin akka dibannu immoo walitti deebinee isinitti agarsiisa jechuudha. Fuula koo haala kanaan dhiqadhee dhufeen jira isinitti mul'ata jedhee yaada bishaanii fuula dhiqadhee sanin jira. Erga fuula keenya dhiqannee booda meeshifaa kan fuula addatti qabaachuu qabna jechuudha. Erga akkasitti fuula keenya bishaan irraa xaragneeti booda jechuudha. Yeroo dhiqannu osoo saamunaa fuula keenyaaf bareedu osoo dhiqannee bareedaadha jedhee yaada. Fuulli keenya akka wanta nu dibannu sana gara keessaatti akka fudhatuudhaaf nu gargaara. Kanaaf osoo saamunaadhaan dhiqannee bareedaadha jedhee yaada. Gama kootini isinillee akkasuma godhaan isinin jedha. Egaa akkasitti erga qopheeffanne kana gara fuula keenyaatti dibanna. Turtii gaarii. Ani garuu farshaa harkaa waan hin qabneef harka kan kootiin farshaa fuulaa waan hin qabneef harka kootiin dibadhaa. Warroonni farshaa fuulaa qabatan farshaa fuulaa qabdan farshaa fuulatti dibachuu dandeessu jechuudha. haala kanaan dibannee fuula keenya erga waliin geenye booda yoo xiqqaate hanga sa'aatii tokko yoo immoo hojii keenyaaf muddamne gimmash sa'aatii ofirra osoo tursiifne bareedaadha jechuudha. Yoo nuti tole sa'a tokko ofirra tursiifne erga nurratti goggogee booda osoo dhiqanne bareedaadha. Haala kanaan dibachuu qabaanna hunduma fuula keenyaa jechuudha. Gidii kana fakkaata isinitti mul'ata jedhee yaada gama kootini. Egaati ani nama tokko qofa waan hin ta'eef baay'een hojjedhee raafeetiin jira. Isa kana garuu yoo hin gannequ akkasumattan laastikitti marree yoo firiijii keessa kaa'anne jechuudha. Sanirraa hafee guyyaa tokko booda yoo fayyadamne rakkoo hin qabu. Akkanatti torban keessatti yeroo sadii osoo torban keessatti yeroo sadii hojjennee akkasitiin fayyadamne fuulli kan keenya baay'ee nuuf bareeda, akkasumas baay'ee nuuf lasallasaa. Akkasuma immoo yoo fuulli keenya illee nu ciccitu bareedinni keenya baay'een keessa fuulli keenya nu ciccita jettanii jirtu. Fuulli keessan kan ciccitu yeroo baay'ee waan goggoguuf waan wazii hin qabneef jechuudha. Zeetii si fixatuuf sababa sanarraan kan ka'e goggogee baduu danda'a jechuudha. Fuulli keenya waan akkas ta'eef akkasitti maaksii wanta mana keenya keessatti argannu hojjannee osoo akkasitti fayyadamnee bareedaadhaan isiniin jedha. Egaa sa'aatii tokko booda erga dhiqannee booda walitti deebina akkatti fayyadamtanii abdiin qabu jechuudha. Gaatii akkanatti erga dibannee booda sa'a tokko ofirra tursiifne sana booda dhiqannaa jechuudha. Erga nurratti goggogee booda. Egaa erga dibadheeti sa'aatii tokko guutee jira jechuudha. Baay'ee tokko narratti goggogee jira. Dhugaa afaan iyyaa gana daambalee dubbachuu hin dandeenyeef jechuudha. Innaa baay'ee tokko narratti goggogee jira. Na argitu isinitti mul'ata yoo ta'e. Argitan inni isinitti mul'ata natti fakkaata gama kiyyaanii. Innaa baay'ee tokko fuula keenya ni harkisa jechuudha. Daran harkisa fuula keenya waan ta'eef. Sana booda yeroo dhiqannu yeroo akkanatti irratti goggogee osoo akkatti ofirraa sukkumne jechuudha. Akkanatti ofirraa sukkumna malee erga tokko bishaan ofitti naqne fuula keenyarra wanti jiru sun itti jedhee nuuf hin bahu jechuudha. Innaa akkanatti ofirraa sukkumee hanga tokko ofirraa fixeen jira. Erga akkatti ofirraa sukkumne booda bishaaniin dhiqanna. Bishaan bichaadhaan saamunaa osoo ittiin godhin jechuudha. Bishaan erga dhiqanne booda deemee dhiqadhaa. Dhiqadhee booda walitti deebina jechuudha. Erga dhiqadhee booda walitti deebina. Haala kanaan dhiqadhee deebi'eetiin hin jira. Fuula kiyya isinitti mul'ata jedhee yaada hanga tokko.
dhugaa fuulli keenya baay'ee bareeda itti arjadhe jechuudha akka nama fuula daa'imaa harkaan tuqeetti fanii innaa fuulli kan keenya baay'ee bareeda baay'ee lasalasa haala kanaan fayyadamaa laala insinin jedha dhugaa baay'ee tokko kan dasa nama jedhudha osoo fayyadamtanii osoo argitanii baay'ee tokkotti gammaddu jedhe yaada baay'ee fuula namaa naxxaraa isa lammataa fuulli kan keessan akka waan fuula daa'imaatitti lasalasa jechuudha yoo akka tara kan tuqtanii innaa fayyadamaati ilaalai wanta hundumaaf iyyuu yaaluun gaariidha waan ta'eef hundi keessan yaala laalan siniin jedha keessatti warri fuulli keessan ciccite jechuudha warri fuulli keessan akkas dhodhodoo osoo dibattanii baay'ee fuulli keessan siniif lasallasaa sababa sanirraan immoo fuulli kan keessan siniif deebuu danda'a jedheetan inni abdadha jechuudha kanaaf hundi keessan iyyuu fayyadamaati ilaala wanta simmi tokko hin jiru jechuudha yaaluun kan keessan maaliif kun keemikaala tokko hin qabu wanta mana keenya keessatti qopheessinuudha waan ta'eef keemikaala soo qabaate fuula keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'a waan ta'eedha fi kun keemikaala tokko hin qabu wanta fireeshii waan ta'eedha kanaaf hundi keessan iyyuu akka yaaltan abdiin qaba eegaatii viidiyoo kiyya har'aas maratti nin xumuraa waan egaa xumuraatti na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha akkasuma warroonni yuutuubii keessa sabiskiraayib hin godhin irra deebiidhaan sabiskiraayib akka naa gootan abdiin isinirraa qaba ijoollee Oromoo qomoowwan koo hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja akkasuma warroonni koomentii jaatan jajjabeessitan guddaa galatoomaa isiniin jedha kennaawwan kan koo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo kiyya laayik gochuu hin dagatinaa akkasuma wanta isiniif akkasuma gaafii yoo qabaattan koomentii keessan jalanaaf kaa iddoon dogongoratti immoo akkana sirreeffattan abdiin isinirraa qaba kennaawwan kan koo eegaatii viidiyoo kanatti akka fayyadamtan abdiin isinirraa qaba yaalatti ilaalan isiniin jedha viidiyoo kana caalaa isinatti dheeressu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii nuuf haa ta'u eegaatii fuula kiyya ilaaltanii ofii keessaniif ragaa ba'uu dandeessu jechuudha kanaaf itti fayyadamaa fuula keessan bareedina keessan akkasuma bareedina dheerina rifeensa keessanii eeggadhaan isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u